mala jira yaga Nane mala jira chachap se naya de jira Aninjiru wadi Aninjiru Kam jirtu warri darsaa nagaa keessan anda bu'uun siin jedha kan oolfan inni warmaa kun kan bareeda waadada baangaalii wusxee baangaalii maalitti wusxee harka fuunee ashamaa hordoftoota kabajamtoota chaayinaal fuwaar show jala targamtan nageenyi keenya bakka jirtan maratti simbiraa ga'uu jechuudhaan eegalla guyyaarra har'a moo jechuudha akkuma beekamu warra nadhiin jechuudha shamarran warra baangaalii waliin jiraatan irraa dubbaanna jechuudha. Egaa shamarran biyya adda addaa keessatti Paakistaanii fi baangaalii waliin jiraatan kanneen akkamii akka ta'an adda isiniif baasuun dhufe jechuudha. Egaa hundi keessanuu subscribe godhachuun dagaagala. Obbo Neymar Fuad jechuudha. Dhugaa jirtu chaayinaala kanarratti isiniif qabatee dhufu siyaasarraa waan bilisa ta'e jechuudha. Kam jirtu nageenyi keenya kaaba keessatti isin garu har'a immoo paartii 2 comedy qabannee dhufnee jirra. Egaa akkuma beekamu guyyaarraa immoo kana qabannee dhufnee jirra jechuudha. Amma gara dubbisaatti seenaa. Mee intala baangaalii waa'ee baangaalii faarsitu tokko viidiyoo isaa isin agarsiisee dhufa. Mee na wajjin faataa jedhame. Hai akkam jirtu warri darsaa nagaa keessan anda bu'uun siin jedha kan oolfan inni warmaa kun kan bareeda waadada baangaalii wusxee baangaalii maalitti wusxee wakala warri baangaalii warran keenya jechuudha nama dingeftanii mana nama gochuu malee lakkoofsa kuna waan qabbanaa biteensi jechaa jira inna oolmaan akkam nagaa inna oolmaan nagaa fakkaattiin siin jedha na inni bila iskir hanya no experience sendiri ana Bengali pok Egaa deebinee dhufnee ragaa amma egaa mucattii argaa jirtu Chikoo ማለት ነው Chikoo ምን እንዳለች ምን እያለች ነው ባንጋሌ ፓኪስታኔ መንገኛ ጎዶ ነገር እንደዛ አይነት ነገር ነውና ፈታ ብላችሁ እንደመጣችሁ ናፍቀራችሁ እጋኒጋ shamarran akkanaa kun warreen baala boonna akkanaa kun jechuudha amma kun nuyi jenne nuti Itoophiyaawii naachoo እንዲባል ናቸው አይደሉም ኢትዮጵያዊ አይደሉም ለምንድን ነው ኢትዮጵያዊ አከሳቲዎች እንጅራታቸው ይሄ ማለት ነው አረብኛቸው ነው እንግዲህ አረብኛማ እስቲ ፓኪስታኒ እና ባንጋሊ ጅንጀና ላሰማችሁ ትንሽ هلو يا كريم أنا في البيت فلوس ما أكلت ما شربت بودرة ما في كريم ما في تشابستيك ما في ملابس ما في خلاص يا كريم أنا جاي تديني جاكي أنا بديك جاكي كذا تمو أنت تديني فلوس أنا بشتري يا أنا بشتري بودرة تشابستيكي يا كريم أنا بحبك شديدة بحبك يا ولاي أنا مشتاقين والله مشتاقين والله أنا يا كريم أنت وين شغل يا شغل خلاص أنت لما تجي تديني فلوس تديني فلوس أنا بحبك والله أنا بديك حاجة حلو يا تدينه تعمل أنت تعمله يا لا أنا هجيك بيتك أنت ما في مشكلة بس مشكلة ما بانجية كريم والله أنت أكتر من ولد أكتر من ناس الدنيا دي من الناس كله أنا شوفتك أنت بس أنت لمن تعمل تعمل تاكي أنت كويس حاجاتك ده قليل شديد أنت تعمله ليش كده
أنا شفت أنت بس خلاص ولد راجل أنت بس والله أنت راجل بس كده بس أنت بكرة تديني فلوس بتاع الحجار أنا قاعد في البيت ما في شغل ما في شغل ما في أكل ما في بيت فلوس حجار ما في بابا من بلد عايز فلوس يا كريم عايز فلوس بتاعي بتاعي ماما أمي أيانا ولا أمي أيانا أخوي ده أيان قلبته ماكينة قلبته ماتوا خلاص في مستشفى والله يا كريم والله يا كريم في مستشفى أيوة مستشفى لا خلاص عشان كده أنا عايز فلوس أنا عايز فلوس والله يا كريم أنت مش تديني هذا دي بتاع البيت بتاع العيال بتاع الماما إيه؟ خلاص يا كريم أنت بكرة جاي خلاص أنا عايزة والله أنا عايزة بوسة أنا عايزة حاجة ده كده أنا عايزة خلاص باي أنا بحبك أكتر من ناس أكتر من ناس أكتر Eeyyanigaa kanatti jechuudha. Maal godhu beektu asirratti fakkeenya kana wanta isiniif kaasee fi fulus jechuun fulus kalas maafi fulusdha. Fulusiin kun innuma jechuudha. Haalis kun guyyaa barbaaddeeyyuu yoo hammam namni siif kenne karaa akkanaatiin baala gooftee hudduu kee gurgurattee birriidhaati fiddu yoomullee sin fayyadu sin barakatus jechuudha. Barakaa sin qabu rabbiin barakaa keessa sin kaa'ee jechuudha. Garuu maqaa shamarraa hundaatu badaa jira sababa kee jechuudha. Naala uttakzaatu jechuudha. Bir si haa godhu waaqayyoon. Amma akkanatti iyyuu warri kun egaa kanneen adda addaa kun amma kan isin argaa jirtan biyya adda addaa keessatti kan Paakistaanii fi Baangaalii wajjin akkana sagaagalummaa hojjetan jechuudha. Warra ilmaan sadi afur yookaan immoo manatti dhale jechuudha. Manatti dhaluu jechuudha. Kan manatti dhaluudhaan sana beektuuti osoo durbaan jirtu haadhaaf abbaa biratti dhaluu jechuudha. Diqaalaa jechuudha. Manatti gataniitu iyyuu kan biyyaa yaa'an kanatu iyyuu maal godhu hojiin hojjetanu sanaaf sila ooluu maalatu duruma baalagee waan turaniif haatiniif abbaan yaa rabbiin talaqa irraa darbadhu innaan darbatamee biyyaa bahe waan ta'eef ilmoo manatti gatee abbaa fi haadha biratti gatee jechuudha. Hojiis hojjetu jechuudha. Maaliif amaluma isa biyyaatiin biyya alaa deemu. Maal godha ree? Wanti nu godhu maal inni hojiin jaallatu madaamii jala fiiguun jaallatu. Mana madaamii taa'uun jaallatu maal godha ree? Yaaddaa waan ta'eef namni sana fiin immoo namni sana fi jechuudha dhadhabaa du'aan jechuudha reessaa maal godhu yeroo kanaan boo mana taa'u mana kireeffatanii taa'u kana booda baangaalii bakka isin jirtu barbaadu jechuudha. Baangaalii hojjettee fiddee birrii 200 mana kiraayii irraa kaffaltee kireemiisii buduraasii waan isin ittiin qollaamtu bitee fi kalaas dur kasaa booda sagala jechuudha achi ga'e እንደዚህ achi ga'e immoo viidiyoo waraaba jechuudha. Maqaan chiikoochii hundaa walitti bada jechuudha. Kan mana madaamii teessee dalagataa maqaan hin bada jechuudha. Rabbi kanaafuu amma immoo egaa warra hojiin hojjenne jechuudha. Dalagaan hojjetan waan arraabbatan yoo hudduu jala Paakistaanii fi Baangaalii jala qaban malee eessaa waqii argatiin waa nyaatu ture. Zabana akkanaa keessa jirra jechuudha. Hojjechuun danda'amu utuu harka qabanu utuu miila qabanu የተረገሙ ህዝቦች ማለት የተረገሙ ኛቺ amma jira akkasii maati gochuun barbaada beektu jira akkasii kan al tokko itti otoo argee jechuudha ila kana beektu kana jechuudha joobsi maal otoo la maal barbaade maal barbaade maal namti mi guddaa no nduzimo